Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu isiniin jecha. Egaa har'a waan tokko tokko waliin haasofna waa'ee ijoollee baadiyyaa fakkeenyaaf jechuudha nuti ijoolleen baadiyyaa gaafa gallee wantoota maqee keenya keessa jiru akkamitti asiira goone irraa faayidaa isaa argachuu dandeenya waan jedhu irraa dubbanna. Fakkeenyaaf jechuudha maangaa, burtukaanii, zayituunaa fi muuza wantoota adda addaa kana yoo fakkeenya fudhanne waan maqee maatii keenya keessa jiru, waan maqee faamilii keenya keessa jiru jechuudha. Waanuma ooruu faamilii keenya keessa jirurra wantoota baay'ee hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma akkuma isin asirratti argaa jirtanu ammuma fidaniitu asiira firiishii godhaa jiru jechuudha. Nuti ammoo osoo kaane biyya keenyatti gallee bakka asitti biyya namaa kanatti garbittii taane garbicha taane jechuudha. Akka sareetti ciigaafnu kana osoo fakkeenyaaf carraan keenya tole jennaan biyya galle wantoota kana baadiyyaarraa fidnee jechuudha. Akka gaariitti akka bareedaatti hojjennee ofillee fayyannee wantoota silaa baadiyyaa keessatti tortoree badu wantoota akkasii kanallee itti fayyadamna jechuudha. Akkuma isin beektan amma wanta akka kana daaricha magaalaatti yookiin immoo magaalaa gurguddaa akka Finfinnee akka magaalota gurguddaa akka Adaamaa, Finfinnee, Hawaasaa, Wadaay waan akkasii keessatti malee magaalota xixiqqoo keessatti haga kana hin argamu. Garuu nuun immoo ijoolleen biyya ambaa keessa turre immoo gadadoo baay'ee argineerra. Rakkinas argineerra, gammachuus argineerra, beelallee argineerra, dheebullee argineerra, wantoota baay'ee argine jechuudha. Kana jechuun maa inni yookaan biyya keenya gallee osoo biyya keenya gallee wantootuma xixiqqoo kanarraa hojjenneetu fayyadamtoota ta'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa hojiin xiqqoon qabdu. Akka kanatti wantoota akkanaa jechuudha baadiyyaa irratti naannoo baadiyyaatti irratti hojjetanii fayyadamuunis hojiidha. Akkuma isinitti hime hojiin xiqqoon qabdu argaa jirtu jechuudha. Kana keessa kaampaaniitu hojjetaa jira. Kaampaaniidha jedhamuun hin danda'ama wanti kun. Maaliif jennaan namoota baay'eetu hojjetaa jira jechuudha. Isin galee garuu immoo xiqqoodha wantatti kanatti yeroo ilaaltanu guddaa isa keessa ba'ee miti. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Barri mana maatii keetii irratti, barri mana faamilii keetii irratti jechuudha. Ulaan faamilii keetii irratti yoo hojjechuu dandeessate immoo wanti itti bittu hin jiru jechuudha. Qe'ee faamilii keetii keessaa fuutaa, firaaf ollaa biraa fuutaa yoo faamilii kee biraan dhabame yookiin hin jirre jechuudha. Kana jechuun wantootuma xiqqoosii hojjetannee fayyadamuu dandeenya biyya keenyatti osoo galle. Kanaafuu biyya namaa ta'anii doolaara lakkaa'urra, biyya namaa ta'anii riyaala lakkaa'urra biyya keenya galanii birrii xixiqqoo lakkaa'u wayya yookiin immoo hojjetatanii fayyadamuu wayya jedhee yaadan akka kootti. Kanaaf isinis obboleewwan kan koo akka isin waan gaarii waliif yaaddannu, akka isin waan gaarii ofiif yaaddannu abdii guutuun qaba. Mee itti yaadaa ilaalaa. Wanti isinirraa eegamu ammaa inni erga biyya hambaa jiraattanii wantoota ittiin daakamu kana hallaaxaa yookiin maashina ittiin daakamu kana qofaadha kan isin bitattanii galuun isin barbaachisu. Dhugaadha tarii biyya keenya mabiraatiin sirriitti jiraachuu dhabuun hin mala. Garuu immoo jechuudha amma daaktuun tokko yookiin immoo maashiniin tokko darbee jechuudha kan dhakaadhaan yookiin baatiriin hojjetullee ni jiraachuun hin mala. Kanaafis akkasii kana ilaaltanii fayyadamuu dandeessu. Mabiraatiinis immoo amma akka duriitii miti. Jireenyi haa ta'u malee jireenya amma tokko babal'ateera jechuudha. Kanaaf naannoo baadiyyaatti yoo galtaniyyuu hojjetattanii fayyadamuu dandeessu. Waggaa tokko waggaa lama keessatti hamma ergitti biyya ambaatitti balleessitan umurii keessan balleessitanii waggaa tokko waggaa lama keessatti jechuudha fayyadamtoota ta'uun keessan hin mala. Rakkoon qabu biyya namaa keessatti iyyuu sarraatinyaa taanee jiraataa jirra waan ta'eef biyya keenya keessatti gabaree taanee jiraachuun naggaadee xixiqqoo taanee jiraachuun rakkoon qabu dirqama miti akka biyya galleen jechuudha. Taayiwaanii gurguddaa kana banannee akka biyya galleen wantoota adda addaa kana wantoota jira mitiire akkasii kana jechuun maaliif innaan dirqama miti jechuudha. Wantootuma xixiqqoorraa kaasne kan akka caammaa xaraguu, kan akka kunoo asiira firiishii gurguruu, kan akka biddeen tolchanii gurguruu, wantootuma xixiqqoo isheerraa kaaniitu kan guddatan. Silaafuu immoo
Waayoo zeeroo irraa kaatee seferii irraa kaatee ol guddatte wayya malee gaaraa gadi dhufuun hin barbaachisu jechuudha. Maaliif jennaan yoo kaate gaaraa gadi dhuftee abbaa qabeenyaa taate gaaraa gadi dhufte odoo ati hin beekin sirkaa qabeenyi kan kee bada. Odoo ati hin beekin dhuma. Kanaafuu yommuu kaate jechuudha caammaa xaraguurraa fireeshii daarichaa gabaatti gurguruurraa wantoota adda addaa fawaakii kana gurguruurraa kaate yoo ati immoo ola deemte kaleessa caammaa xaragdee hadda fireeshii kana gurgurta borummoo jechuudha kanarratti caalchistee taayiwaanii hojjetta achii booda immoo guddataa bulta jechuudha. Kana jechuun maa inni zeeroo irraa kaatee 5 zeeroo irraa kaatee 5 geessa zeeroo irraa kaatee 1 2 3 4 5 jetteetu dhayitee 5 geessa 5 irraan 10 10 irraan 100 gaafa dhattee 100 geessu atiyyuu cimteetta jechuudha. Of bira dabarsitee nama biraayyuu gargaaruu geesseetta jechuudha. Kanaafuu innaan obboleewwan koo yeroo biyya galtanis biyya hambaa deemuuf eessatu banaadhaan jedhina. Eessatu banaadhaa eessatu gatiin bareedaadha hin jedhina biyyuma keessan keessatti hojjetadhaati biyyuma koo keessattiin hojjedhee guddadhaa biyyuma koo keessattiin bakka wantootuma xiqqoo isheerraa kaasitanu hojjedhee guddadha jedhaatti yaadamame. Anama fakkeenyaaf akka kootti wantoota baay'eetu sammuu koo keessa jira garuu wantoota kana nan hojjedhaaf hin hojjedhu uumaa qofa beekasa kana. Haa ta'u malee immoo akka yaada kootiitti maa inni biyyaa ba'uun naga'aa. Waggaa hamma kana biyya hambaatti dabarseera garuu siichi immoo biyya kootti galee waanuma xiqqishuu si hojjedheetuun guddadhaa jedhee yaada jechuudha. Miisinis kanuma yaada waldaa wal gurmeessitanii ta'us qophaa keessanitti dandeessanus wantoonni isin hojjettanu baay'eetu jira. Wantoota baay'ee jira dhugaa rabbii walitti muyyoota jechuudha. Wanti hojjetanu wantoota baay'ee jira gabareen illee hojiidha naggaadeen illee hojiidha. Kun akkas karaa daarii irratti waan akkasii firiishii kana hojjettee asiira isaa hojjettee gurguruun illee hojiidha. Caammaa xaraguun illee hojiidha. Ani gaa isa dhugaa rabbii dhuma dubbii isinitti himamti. Biyya namaa keessatti garbittii jedhamee jiraachuurra biyya kootti sorto bal'aa yookiin immoo maal jedhama? Baala gaarii waan akkasii waan jedhamu sana hojjedhee jiraachuu naaf wayya. Dhugaa rabbii isa dhumadhu isa dhugaa rabbiin isinitti maara qalbii miti laa dhuguma rabbiin isinitti maaraan nama dabbara jireenyi biyya namaa dhugaadha tarii warri biyyaa ba'anii hin beekne dhamaatama naan jechuun keessan hin mala namaan galu jechuudha. Garuu mee warra biyyaa ba'ee beeku mee gaafadhaa jechuudha. Ijoolleen biyyaa baatanii biyya hambaa jirtan silaan beektu isiniyyuu waan isinitti himuun qabu. Kanaafuyyuu jennaanii biyya keessanitti hojjettanii guddachuuf yaalii godhaa. Biyya ofiitti namni hojjete yoomillee haa ta'u malee nama guddata isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa waan dhaggeeffattaniif hanga dhumaatti akka dhaggeeffattan akka sheer laayik gootanuu abdiin qaba. Yaadallee akkanaa katabdanu abdiin qaba. Galatoomaa.